odeeffannoo biyya keessaa xumuraatiin odeeffannoo gaddaatii goolii ganduraanii garee biyyaalessaa Itoophiyaa Saadaat Jamaal du'aan addunyaa kanarraa boqateeti jira. Kilaboota gurguddoo biyyattii akkasuma garee biyyaalessaa Itoophiyaatiif yeroo dheeraadhaaf tajaajilaa kan ture Saadaat Jamaal dhibamee yaalamaa ture. Egaa karra eegaan kun seenaadhuma karra eegdota Itoophiyaa keessatti akkasuma kubbaa miilaa Itoophiyaa keessatti taphattoota maqaan isaanii ol ka'ee yaamamu keessaa tokko ture. Saadaat Jamaal yaalamee dhibameen yaalaaf Hindiitti kan yaalarra ture. Achuma Hindiitti boqachuu isaatii kan gabaafame garee biyyaalessaa Itoophiyaatiif bara 1996 irraa bara 2002tti filannoo jalqabaatiin yookiin karra eegaa jalqabaa ta'uudhaan tajaajilaa ture jira Saadaat Jamaal. Sanaan ala kilaboota gurguddoo biyyattii kanneen akka Machaal Buna Itoophiyaa, Mugar Simintoo fi Niyala Addis keessaa karra eegaa ta'uudhaan tajaajileeti jira Saadaat Jamaal. Akkasuma gareen dubartoota Itoophiyaas leenjisaa karra eegdotaa ta'uudhaan hojjetee jira. Karra eegaan kun amma du'aan addunyaa irraa boqachuu isaatii kan dhagahame. Har'a sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan istaadiyeemii Finfinneetti sagantaan gaggeessaa akka qophaa'u yookiin akka taasifamuudhaaf federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa kan beeksise. Nutis maatii fi dinqisiifattoota isaatiif jajjabina ni hawwina. Odeeffannoowwan maddeen Awurooppaatii qabannetti yoon darbu Champions League Awurooppaa arganna. Kaleessa taphoonni Champions League Awurooppaa taphoonni lammaffaa taphatamaniiti jiru. Taphoota kaleessa eegamaa turan keessaa kan Barcelona Reessa irratti Paris Saint-Germain simatee ture. Taphni kun egaa tapha jaallattoota kubbaa miilaa biratti si'oominaan eegamaa turedha. Paris Saint-Germain shaampiyoonii dorgommichaati. Barcelonaan bara kana akkasuma bara darbees gareen goomsa dinqii mul'isaa turedha. Numayyuu shaampiyoonii La Ligaati. Kilabiin kun sanaan ala walakkaa xumuraatiif ga'uun isaanii yaadatama. Champions League Awurooppaatiin bara kanas kilaboota tilmaama shaampiyoonummaa argatan keessaa Paris Saint-Germain fi Barcelonaan isaan tokko. Kaleessa taphni isaanii injifannoo Paris Saint-Germain goolii 2-1 kan xumurame. Daqiiqaa 19ffaa irratti Ferran Torres galchuudhaan Barcelona dursa qabachiisee ture. Garuu boodarra gooliiwwan lama keessummeessuudhaan abbaan dirreen Baarsaan goolii 2-1 kan mo'ame. Gooliiwwan injifannoo Paris Saint-Germain seenii Mayuluun daqiiqaa 38ffaa irratti galchee akkasuma Goncalo Ramos jedhamee seenee daqiiqaa 90ffaa irratti galchuudhaan gareen Luis Enrique qabxii 3 dirreetiin ala akka milkeeffatuuf gargaaraniiti jiru. Tapha kaleessaa irratti Paris Saint-Germain taphattoota murteessoo 4 maleedha kan taphate. Taphattoonni badhaafaman Ballon d'Or Ousmane Dembélé akkasuma Desire Doué, Kvicha Kvaratskhelia akkasuma Marquinhos taphattoota Neves dabalatee taphattoota tapha kaleessaatiin garee Luis Enriquetiin ala turanidha. Ta'us garuu taphattoonni kunniin jiraatu haa baatanii gareen Luis Enrique injifachuu akka danda'u tapha kaleessaa irratti argineeti jira. Keessattuu boqonnaa deebii adda turanii kanuma kan jedhan Hansi Flickis boqonnaa deebii ga'umsi isaa mul'isan nu injifachuun isaaniif malaa jedhaniiti jiru. Boqonnaa deebii adda turan warri Paris qabxii 3 dirree isaaniitiin ala milkeeffataniiti kan jiraniin Champions League Awurooppaa bara kanaatiin dirree isaa irratti mo'ameeti jira Barcelonaaniin. Goncalo Ramos taphaan booda injifachuun nuuf mala waan jedhu dubbateeti jira. Dhuguma isaaniif mala boqonnaa deebii adda turan waan ta'eef bara kanaas shaampiyoonii ta'uudhaaf morkannaa waan jedhudha kan dubbate. Egaa taphni kaleessaa kan Paris Saint-Germain fi Barcelona dirree Barcelona irratti taphatame injifannoo Paris Saint-Germain goolii 2-1 xumurameeti jira. Taphni biraa kan Villarreal Juventus waliin taphateedha. Taphni kun goolii 2 qixaadha kan xumurame. Egaa tapha taateedhaan dabalame jechuu dandeenya. Durfamuu irraa ka'uudhaan kan qixa ba'e Villarreal kaleessa Villarreal Federico Gatti fi Francisco Cancesaodha gooliiwwan Juventus kan galchanii akkasuma gooliiwwan Villarreal kan galchan Mika Tuzi fi Neto Vega taphattoota Neto Vega taphattoota jedhamanidha. Kanaanis kilaboonni kunneen lamaan qixa ba'aniiti jiru. Taphni eegamaa ture kan biraa kan Signal Iduna Park irratti Borussia Dortmund Athletic Bilbao simatee
Dortmundidha. Bara kana Borussia Dortmund Bundesligaanis ga'umsa ajaa'ibaatiin imalaa jira. Akkasuma Champions League Awurooppaatiinis imala dinqii taasisaa jira. Galchii 4-1 kan mo'ate Daniel Sevenzoon akkasuma Karnichuu Michika, Seru Gorasi fi Julian Brandt taphattoota garii Borussia Dortmund yookiin kan warra Niko Kovac galchanidha. Kanaanis qabxii 3 milkeeffachuu danda'eeti jira Borussia Dortmund. Kilabni Italy Napoliin goolii 2-1 Sporting Lisbon injifateeti jira. Kaleessa gooliiwwan injifannoo Napoli kan galche ergisaan Manchester United irraa garas kan imaleen Rasmus Hojlund Manchester keessaa taphattoonni ba'an waltajjiiwwan garaagaraa irratti ga'umsa dinqii mul'isuu itti faniiti jiru. Ganna kana ergisaan garas kan imalee Rasmus Hojlundis kaleessa gooliiwwan injifannoo warra Naples galchee jira. Gooliiwwan lamaanuu kan mijjeesse ammoo ganna kana Manchester City dhiisee Napoliidhaaf kan mallatteesse Kevin De Bruyneedha. Mootoricha sarara gidduu Kevin De Bruyne bara kanas ga'umsa dinqii kana duratti hin beeknu mul'isuu itti fufee jira. Taphoota Serie A Italy irrattis goolii galchuuf akkasuma kophaawwan goolii ta'an mijjeessu itti fufeetii jira. Kevin De Bruyne kaleessas Champions League Awurooppaatiin kilabni isaa Napoliin Sporting Lisbon yoo injifatu gooliiwwan Hojlund galche lamaan isaatu mijjeesse. Taphni biraa kaleessa taphatame kan Bayer Leverkusen PSV waliin taphateedha. Taphni kun goolii tokko qixaanii kan xumurame. Bayer Leverkuseniif Christian Kofaanidha kan galche. Taphataan kun dhalataa Kaameruunii French keessatti guddate. Lammummaa biyyoota lamaanii qaba. Garuu gara biyyaalessa Kaameruuniif taphataati jira. Kofaanii jechuudha. Goolii PSV Eindhoven ammoo taphataa sarara fuuldura lammii Morocco Ismail Sabiriidha. Taphattoonni kunneen lamaan gooliiwwan kilaboota isaanii galchuudhaan goolii tokko qixaanii xumuraniiti kan jiran. Qabxiiwwan kaleessaa yookiin taphoota kaleessa eegamaa turan keessaa kan kilaboota England kaasuun yookiin ilaaluu dandeenya. Kilaboonni England Manchester Cityin qixa ba'uu Arsenal fi Newcastle morkattoota isaanii injifataniiti jiru. Arsenal dirree isaa irratti kilaba Greece Olympiacos simachuudhaan goolii 2-0dhaan kan injifate. Bara kana garee cimaa ta'uu isaa mirkaneessaa kan jiru garee Mikel Arteta. Arsenal kaleessa goolii 2-0dhaan yoo injifatu Gabriel Martinelli fi Bukayo Saka gooliiwwan injifannoo kan galchanii deeqa 6 irratti Martinelli akkasuma deeqa 92 irratti jirame kan seene Bukayo Sakaan gooliiwwan injifannoo garee Mikel Arteta galchaniiti jiru. Kanaanis Arsenal taphoota Champions League lamaan jalqaba injifateeti jira. Tapha kaleessaa irratti Gabriel Magalhaes miidhama isa mudateen daqiiqaa 75 irratti dirree dhaaba'ee jira. Taphataan kun miidhamni isa mudate hagam akka ta'e hin ibsamne garuu Martin Odegaard dursaan taphattoota garichaa tapha kaleessaa irratti ga'umsi inni mul'isee gaarii akka ta'edha. Taphataan kun sababa miidhamaatiin taphoota as dhiyoo irratti ga'umsa hagas mara mul'isaa hin turre. Kaleessa garuu ga'umsa fooyyeedha kan mul'ise. Taphni biraa kan Manchester Cityin dirreetiin ala gara Firaansii malee Monaco waliin taphateedha. Tapha kanaan Cityin injifachuudhaaf dhiyaatus daqiiqaa 90 irratti peenaalitii keessummeesseen qabxii 3 dhabeeti jira. Cityin gooliiwwan Erling Braut Haaland galchaniin goolii 2-1 dursaa kan ture. Daqiiqaa 90 irratti garuu taphataan duraanii Tottenham Spurs Eric Dier peenaalitiidhaan Monaco walqixxeesse. Dirree isaanii irratti qabxii tokko akka argatan gargaareeti jira. Lammiin Norway Erling Braut Haaland bara kana taphoota 10 goolii 17 isaati kan galche. Maashina goolii kan jedhamu Haaland Champions League Awurooppaatiin taphoota 50 goolii 52 isaa galcheeti jira. Taphataan kun egaa barri kun jalqabbiin isaa fadda jennee kaasuu dandeenya. Taphoota hamma yoonaa taphateen 10 goolii 17 isaati kan galchuu danda'e. Premier League England taphoota 6 goolii 8 galchee jira. Champions League Awurooppaa fi akkasuma biyya isaa Norweesis gooliin galchuu isaa itti fufeetii jira jechuudha. Kaleessa gooliiwwan lamaan Monaco Eric Dier peenaalitiidhaan Jordan Teza ammoo taphaan boqonnaa dura taphataa galcheedha. Taphni biraa kan Newcastle United Brussels-tti kilaba Belgium Union Saint-Gilloise waliin taphatee galchii 4-0dhaan injifateedha. Gooliiwwan injifannoo Newcastle United Nick Walter-Mede fi Harvey Barnes goolii tokko galchan. Anthony Gordon peenaalitiidhaan goolii 2 galcheetii jira. Newcastle United Premier League Englandin akkuma yaadannu torbii darbe Arsenaalin daqiiqaadhuma irratti gooliiwwan keessummeesseen mo'amuun isaa kan yaadatamudha. Kaleessa garuu Champions League Awurooppaatiin goolii 4-0dhaan reetiin alaa injifateetii jira. Karabakh kaleessuma goolii 2-0dhaan Copenhagen injifateetii jira. Kilabni Azerbaijan taphoota lamaan jalqaba kan Champions League Awurooppaa injifachuudhaan seenaa kilaba Azerbaijan keessatti
kilaba jalqabaa ta'uu dandeetti jira. Odeeffannoo biraatti yoon darbu taphoota liigii Awurooppaa argannaa har'a taphoonni 18 ni taphatamu. Taphoota har'a taphataman keessaa kan kilaboonni England taphatan taasisan yookiin murkiin kilaboota England ni eegama. Aston Villaan Feyenoord waliin kan taphatu ni ta'a. Gareen Unai Emery Aston Villaan taphotas yoo mo'amuu habaatutti malee injifachuudhaaf baay'ee rakkataati jira. Kilabiin kun taphoota 5 walitti aanseen mo'amne garuu taphoota 3 qixaan xumure taphoota 2 qofaadha kan injifate. Har'a kilaba Neezerlaand Feyenoord waliin murkii taasisu ni eegama. Taphni biraa kan Nottingham Forest Midtjylland waliin geggeessuudha. Kilabni Denmark Midtjylland Nottingham Forest waliin ni taphata. Nottingham Forest tapha jalqaba kilaba Spain Real Betis waliin goolii 2 qixaan xumuruun ni beekama. Midtjylland ammoo injifachuudhaan kan eegale har'a ga'umsa akkamii mul'isa injifannoo itti fufsiisamoo ni mo'ama kan jedhu ni eegama. Taphni Real Betis fi Ludogorets gidduutti geggeeffamus akkasuma taphoota har'a taphataman keessaa taphoota jajjaboodha jennee kaasuu dandeenya. Taphni biraa kan Roomaan Staadio Olympico irratti kilaba France Lille simatuudha. Murkiin kilaboota kanneenis leenjisaa kilaba Roomaa Gianpiero Gasperiidhaaf keessatti torbee darbe keessatti taphoota 3 garee taphate kanaaf qabxii akkamii galmeessuu akka danda'u ni eegama. Leenjisaan kilabichallee kanuma kan kaasanii torbee tokko keessatti taphoota 3 taphachuun ni cima waan jedhuudha kan kaasanii. French Fenerbahce, Nice, Bologna, Freiburg, Porton, Red Star Belgrade, akkasumas Sparta Braga, Celta Vigo, PAOK waliin murkiin taasisan ni eegama. Akkuma liigalaattu garuu taphoota liiga Awurooppaa kanaan murkiiwwan 18tu geggeeffama. Odeeffannoo koo xumuraatiin Jude Bellingham arganna taphataa cimaa England jedhamuudhaan kan filame taphataan Real Madrid sarara gidduu irratti Madrid waliin yeroo gaarii dabarsaatii jiru jechuudha. Bara 2025 England La Liga keessatti yeroo dinqii dabarse dhuunfaa isaatiin filannoo England itti geggeeffameen taphataa cimaa England ta'uudhaan kan filatame. Taphatichi gaa taphattoota kanneen akka Declan Rice akkasuma Harry Kane fi taphattoota biroo waliin morkii taasiseen kan caale. Gaa taphataan kuni bara dorgommii darbe yeroo gaarii dabarsuu isaatiin taphataa cimaa England bara 2024-25 jedhamuudhaan filameeti jira.